isinin barbaadaa jira beeytanii. Hawaasni keenya immoo waama xiqqoo tokkoof kana fuudhee afarsee miira keessa nama galchee gaafa waa dhabe boo'ichaafis tokkoffaadha, gammachuufis tokkoffaadha, arrabsuufis tokkoffaadha, maqaa wal balleessuufis tokkoffaadha. Isa sanaa wal qabsiisanii ani yaada koo wanti tokko dubbadha kan sababa isaaniitti ajandaa miidiyaa kanaa godhanii nama kana miira keessa galchanii kaleessa arrabsanii xiqqeessanii haadha manaasaa faarse haadha manaa nama biraan faarsine erga itti himnaan fudhachuu dide erga dhaqee namni keessaan gorsinaan fudhachuu dide faarfatu waan barbaade jedhu mucaa kanarratti duuluu arrabsuu xiqqeessuu akka inni har'a maqaa isheetiin kitaaba barreessa jedhu irra dhaqatanii geessisanii kitaaba inni ittiin nan barreessa jedhe kana caalaa boorimmoo dhaqatanii akka waan biraarra geessisanii sodaataa jiran wanta kitaaba kana caalu akka jechisiisan yookaan immoo namuma kanayyuu gaaga'ama guddaarra akka isaan geessisanii wayii natti fakkaata. Kanaaf dhimma kana fakkaatu booris namni biraa waan kana fakkaatu gochuu danda'a. Aaree miira keessa galee yaadattu yoo ta'e obboleettiin keenya kuulleen kana dura yaadattu yoo ta'e sababa namoonni komentii jalatti dhaqanii arrabsanii Yesuusiin waaqan jedha maal gadi fidduu jette. Agartanii waaquman jedha maadha waliis hin gadi fiddanii maal gochuu dandeessu. Kan kana hunda fide maadha arraba namaa. Isa kanaaf mee hawaasa keenya kanaaf keessumaa namoonni akka keessa miidiyaa kanarratti daawaa godhanii ergaan islaamaa amaanaan diinii islaamaa rabbi fuudhee irra kaa'ee rabbi akkas jedhe nabi Muhammad akkas jedhe jedhanii himanoo akkam ta'uu qabu nuti warri wallaaloon akkam ta'uu qabna warri komentii akkam ta'uu qabna waan jedhu kaasuu barbaade bokkaatti akka malee na bira jira yoo sagaleen koo isinitti dhaga'ama ta'e dhaga'ama yoo dhaga'amu ta'e erfooniin godha. Dhaga'ama sirriitti dhaga'ama. Ni dhaga'ama bar. Ni dhaga'u erfooniin godha waa. Amma sinin dhaga'a. Ni dhaga'amaami? Eeywa. Dhaga'u jirra dura wuu dhaga'utti jirra. Akkasii kanaafin waan kana dhimma kana kaasee dhufee inni fi akka gaaffiitti immoo kan inni sin gaafadhu taata. Baabu kitaabu filbooniyyee yoo jedhe mirgan qabu baaba jechuun jecha rabbiidha jecha rasuula rabbii jechuudha baaba jechuun yooma jecha kana jedhe yooma kitaaba kana barreessee boo mirgan qabu dogongoraa ta'u miidiyaa kanarratti asuudhee ba'uun garuu yooma kitaaban ishee barreessa jedhe namni kun mirgan qabu mirga isaadha miti. Kitaaba dhiisee waan biraa warqii nu barreessuuf kitaaba yoo dandaate warqiitiin barreessuuf galmayyuu haa ijaaruuf warqiitiin maalti nama gasheenaan nama kana dhaqanii arrabsanii wanta hin taane achi fuudhanii adeemu inni kun hin danda'amu wanti kun dhorkaadhaayyuu namni irratti duula jechuun namni nama dura dhaabbatu tokko namoonni nama dura dhaabbataniyyuu irratti akka amma kanaa duulitii ga'ameera akkasitti yoo adeeme garamitti adeemaa sin jechuu barbaade ustaaza dhiifamu. بارك الله فيكم. والله ساعتك بدأت أبي جرى لي سلا تنا دبجوا ما في ملء صدركات كفارتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد درسوا ربي سبحانه وتعالى ولا يغضب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه جريت ربي سبحانه وتعالى دبتها قرين كيسا قري أكنا من جاء ربي تدبتها قرين كيسان قري أكان هنا مني تكون كيسان وبوليس سادا كان دوئي فوني سادا نياتو نجالة تاني جبت تنجرة كان عفو وصجر اللي فوني سادا نيات نجالة حقيقة واني أما جولي مسلمات جولين تيجي تجراني هما قدارة فوني سادا نياتو هما قدار تجران وان حرام هذا والرب سبحانه وتعالى هو قد كيس لتأي نمني أكوان حرارة في ويد أجندة جانيتي مكان مادة دلدلون مكان مادة ولقد هو فوان النجار نرتي دبتشون حما قدار والنبي ربي عليه الصلاة والسلام مال جاني دبتا ويا حما وتدبتا حمت مالي الأجنان أن تذكر أخاك بما يكره وان إني جبون وبلسكن كأتي سدبتشو لاجلا وان إني جبون وان إني كامل يوتاتي أمو كجيب جدا وان إني كابون وان إني أكرر دبتا منجالا يوتاتي أمو هما جدا ميتي يامام الرحمة تجرنا حما دبتشو نمو معسيا قرقودة
yoo tokko nama isaa hamateedha dhaqeetiin dhiifama isa gaafate malee baay'ee rakkoodha. Maaliif jennaan beektanii nasihaa fi hamti garagara. Nasihaan fakkeenya obboleessa keenya waan akkanaa dhiisi jechuun yoo inni dogongoree dhiisi jechuun kuni maal jedhama nasiha jedhama yookaan irratti mormu yoo waan hin taane taateyyuu akkana hin godhin Muhammad keenya jechuun rakkoon qabu. Akkana hin godhin jechuun. Laakiin maqaa isaa kaasanii dubarri dhiirri hundi isaadha hama oofuun ammoo kun maasiyaa gurguddaadha. Waan yoo tokko keessanii warri isaa maxxanaytanii nuu dhiisettanii malee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan isin hin dhiifne jechuudha. Maasiyaa gurguddaa waan haqa namaatti wal qabatu nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam atadruuna man ilmuflis jedhan. Eenyudha beektanii namni hongahan jedhan namni deegaan waa hojjetee waa dhabu eenyudha beektanii jedhan. Jennaani rasuulli rabbiitiin alayhi salaatu wassalaam sahaabaan maal jedhaniin yaa rasuulallah nama deegaa jechuun nama qabeenya qabu waa hundaa qabu laakiin nama guyyaa keessa kan dhabee jedhan. Guyyaa keessa kan dhabeen deegaa jennan jedhan akkasii miti jedhan nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam. Nama deegaa jechuun nama salaata salaatee sooma soomee waa hunda godhee guyyaa qiyaamaa dhufee qabeenya nam tokko fudhatee gurra namaa balleessee kaan arrabsee kaan rukutee kaan maal godhee ergasanii Rabbiin subhaanahu wa ta'ala qabeenya isaa toltuu isaa fuudhee namticha kaaniif kenna. Yoo toltuun isaa jalaa dhumatti ammoo hamtuu namticha hamatame sanii fuudhee namticha kanarra fe'ee kan hamate kana ibidda jahannam seensisee kan hamatame ammoo Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jannata seensisa. Zulmii guddaadha kun zulmii guddaadha. Zulmii islaamummaa keessatti akka malee dhowwamuudha. Nama hamachuun biijmaa'i ulamaa ودي قلت علماء إسلاماتين من الكبائر ما سيقول قدام ما سيبي الدجاج نمنا مسين نبي ربي عليه الصلاة والسلام ورنا مهمته جدا يبدا أنا أرجع جدا وانسان قريم منا ما كيس جانين قريم قافا إسراء بان جانين وجهنا وانا كيس لقى يبدا كيستي لقى كيستي عدد إني وانا جدون كما تا كيس شافكم نمنا مهمته ما سيقول قدام قبري كيستي لدكنا كسم اللي أمو وياك عمل دكنا الظلم ظلمات يوم القيامة نما ميدوني دكنا هدود وياك عمل أجا النبي ربي عليه الصلاة والسلام كنافو وان كان الرانون المسلمان في كجمل باجسات كم براد أمو عيساتي والكابتة تجول مسلم هذا حقيقة تجولين تينيا إسين كره هندتو سنين دندان قافنا مفارستان سمي تربر قافنا مقبوفتان دجي تربجل nama tokko arrabsitanii haga inni ufajjeesutti takka haga inni kafarutti hin dhiiftan. Erga inni kafare ammoo ammas hin dhiiftan kafarte jettanii jala deemtan. Hullee waan gootanii beektanii. Mucayyoo nagaa hin ta'isu yoo isin dogongortee sila akka gorsuu qabanii dhugaadha diinaarraa wamaan beeku. Haga isin kafartu jala deemanii arrabsanii erga sana ammoo jecha kufriidhaa dubbachiisan. Sanboodaan kafarte jalanii jala deeman ammas. Kafarte jalanii jala deeman. Murtaddi jedhanii jala deeman. Shahaadaa qabadhu maal godhi jedhanii. Sanbooda akkana nama gootanis. Nama haga maraatutti, haga inni kafarutti, haga jecha kufriidhaa dubbachiiftanitti hin dhiiftan. Gaafa duraadha mucaan kuni dhugaadha hin jaalataan. Haqiiqumaan jaalala. Wallahi dhugumaa isiniin jedhan jaalala. Waan biraatii miti rakkoo biraatii miti jaalala. Namni yoo nama jaalate isinuu himimma maal televezyiina irra isin fidanii maaf kijibdan saa televezyiina irra isin fidanii himimmaa yaasutti hin jirtaniisa meeqa keessatu ukkatee jira jaalalaaf jecha mee dhugaas walitti himuun gaariidha. Mana madaamii teessanii meeqa keessatu miilli keessan akka muka akka lilmoodhaa ta'e meeqa keessantu boqoo walitti deebi'e sababa jaalalaatiif jecha gabbaatanii miidiyaa irratti isin arguudhaman malee meeqa keessantu uf wallaalee ganama galgala mataan socho'e jaalala beekaa. Jaalatemi inni ammoo ta'e dubartii hambaadhaan jaalanne haadha manaa ofii jaalatte gaari haa jaalatu haadha manaa ofii nafaarsa eegani kaa godhateen booda achi duraa miti eegani kaa godhateen booda ammoo akka jaalatu ibse dhugaadha na hundarra nama jaalatu dubartiin wayita fuudhan akkasuma nama fakkaatti dhugaadha addunyaa kanarra amma isaaf addunyaa kana guutuu irraa amma booniyyatu irra caalaaf dhugaadha irra caaltii fe'e dhugaadha. Gaaf duraadha wanni dubbate waan biraatii miti mucayyoo tanan faasee sanboodaan itti kaan deeman dubbachiisan jalaa hafuu didan ramadaanaaf xiqqoo si fataraa godhatanii itti deebi'an ajandaa godhatanii maaliif nama maraachitan maaliif rabbiin akkana isin godhe isin ufii keessanii mana teessanii meeqa keessattu bu'ameen hafi maamee abbaa warraa dhabe jettee abbaa warraa kiyya jettee kabootu meeqatu jira miidiyaa irratti ba'uu dhabdanii fi hundi keessanuu abbaa warraa kiyya lubbuu kiyya jechaan jirtanii abbaa haati haadha manaatiin lubbuutii jechuutti hin jirtanii bareedduu koo jechuutti hin jirtanii balleessaan isaa dhugaadha
ميديا رفيدو يساتي ميديا رفيدو أنا اللي جالني إني اللي نكتة سادي جولم ما دفتو دندا ميديا رفيدو غاري دامتي وان جرمو لنا مني كيس أولين جتشو كابا مالي قبارا جتشو كابا تانا مو إرقسان ينو الرب سيجتن أكسين الرب سو كان قولي إنيون إسين متاكي سن جلا ديمتني جلا حفو ديدني جلا ديمتني جلا حفو ديدني أكسين الرب سو كان قولي إسين إرقسان ينو توفته نو توفته بكان شوفا بوني ينجسن نانج إنجسن يرقا ساتي hancufa booniyya isaati miila kophee miila booniyyatu hin geettaniif isaaf sa'aatii namni jaalalatti jiru sa'aatii kanatti amma isaaf kophee miila booniyyatu hin geettaniif dhugaa isaati bekka dubbate dubbate isin maal gootarre biraan deemtanii isaafi jettanii laa akkuma duraatti dhiisa Ustaaz Ahmed akkas turra gaariidha isaaf dhugaadha isa kana ammoo akka waan mucaan kun bekka addunyaa kana guutuu gadaafate akka waan hamaa wahii bekka waan kufri wahiidha dubbate maaliif gootan isin maaliif ajandaa godhattanii nama maraachitan maaliif ajandaa godhattanii nama maraachitan yoo dhugaadha dogongoree jiraate hayye yoo dogongoree jiraate namni dhaqeetiin keessaan yoo barbaadamu gubbaadhaan iyyuu viidiyoo tokko waraabee lakki wanni kun gaariidhaa miti dhiisii jedhanii hin boochiftan eega boo illee itti kolfitan rabbiin kiyya isinii haa araaramu waan gootan amma boodaan rabbii keessanii jedhaati mucaa dhiisaa mucaarra darbanii ustaaza waan biraa fidanii dhufaniiru edha yeroo isheen kiristaanummaa keessa turte viidiyoo yeroo sanaa isheen bakkuma ijoollonni keenya ijoollonni muslimaayyuu wanni godhanii sirba duukaa caaffaranii sirba duukaas kitaabu'an kana viidiyoo isa ishee yeroo kufrii keessa turte ilaa booniyyeen kee ishee kanadha ilaa dhaggeeffadha kaata gaa'iluma isaa wallaahi waan nama jeequ mee rabbii jedhaa laala viidiyoo kana argee wallaahi waan akkuma nama jeequ inuman boba'e maadha intaluma amma akkas jaallatu kana akka inni jibbee intala kanaan jechaan taane jedhu akka inni arrabsu akka isaan sababaa kanaa wal diigan tokko intalli kun kufrii keessa kama islaamummaa dhufte mee rabbii jedhaa laalaa waan kanallee godhaniiru dhaqanii viidiyoon sun garuu kan isheen yeroo kiristaanummaa keessa turte isayyuu shaashii mataa ishee irra jira kan isin ajaa'ibu sunu yeroo kiristaana turte sanayyuu jechuudha viidiyoo akkas godhanii gadi baasu hattaa ishee isarra darbanii keetiin dhaqanii tuqaa jiru. Wadi anjede wallahi waan akka malee nama gaddisiisu rabbiin kiyya waan isin godhu rabbiin kiyya beekwani waan akka malee nama gaddisiisu isin ummata nama gochuu miti ummata nama maraachuudha rabbiin kiyya isin efaadhiisu mucayyoon turree fuyyuu islaamummaatti dhuftee qabattee isumatu barsiisellee hayyab erga sene ammoo islaamummaa qabattee erga irratti jabaattee jettee bultii eega ijaarattee isin hin gaafanne samboodan sila mucaa kana kan qarqaaruun isinirraa barbaachisu garuu nama maraachuudhaaf deemsan qalbii mucayyoolee cabsitanii ufii keessanillee caccabtanii namallee hamattanii waamee qaballeessu jirtan rabbii keessanii jedhaati irraa dhaabbadhaa rabbii keessan sodaadhaa dhaabbadhaa mucaa waan barbaade haa dubbatu amma inni baabul booniyya jedhe yoo baabul booniyya jedhe barreeffate maaltu isin dhibese kitaaba guutuu yoo aadama naa ofii faarsee mamaa shari'aatu dhoowwee jira isaa shari'aa kamtu dhoowwe shari'aa islaamaadhaan dhoowwine kitaaba guutuu haa barreeffate yoo barbaade. Tapha kanarra na gammachiisaara waan hin beeku akka waawii ni fudhadhu. Barbaade barreeffate maaltu isin dhibe kitaaba mujallada 80 yoo barreesse maaltu isin dhibe shari'aa dhoowwaa shari'aan hin dhoowwu bar eessatti dhoowwa shari'aan hin dhoowwu bar quraana dhoowwamoo hadiisa dhoowwu kitaaba booniyyee jedhee haga fedhe yoo barreeffate nama takka lama miti namni haadha manaa ofii faarse namni haadha manaa ofiidhaa faarse namni haadha manaa ofiidhaa namni faarseetiin barreesse fakkeenya Ibnu Hazmi fudhadha Xooqul Hamaama jedhee waan jaalalaa irratti barreessee jira Ibnu Qayyim Faat rahimahullahu ta'ala dubbatanii jira waan jaalalaa waan ishqiidhaa kaasanii dubbatanii jiran namni haadha manaa ofiidhaa yoo faarse barreesseetiin maal rakkoo qaba maaltu isin dhibe waan islaamummaan dhoowwite wayitii kun waan islaamummaan dhoowwiteedhaan yoo macaaf kitaaba fedhe barreesse yoo haga fedhe barreesse baabu maa yuqaalu fi booniyyee walaa kasa maaltu nama dhabe maaltu isin dhibe mucaa kana maraachuutti jirtan rabbii keessanii jedhaa irraa dhaabbadhaa rabbii keessanii jedhaati irra dhaabbadhaa ijoollee keenya daangaallee sallee akka hin dabarsine
ufiillee akka daangan dabarre isalleen hamatinaati biralleen kutina ajandaa godhattanii nama tokkicha irratti hin duulina mucaa kana dhiisa yoo dandeessan mucayyoonillee yoo dhaga'u jiraatte dhugumaaf jedhan taphaaf hin jenne wallahi dubbii sanaan haa galtu mucayyoon haa galtu bakka isiin jirtu jechuudha bakka jirtu mucayyoon haa galtu nagaan yoo ammoo qarqaarsa jiraate nutuun qarqaarsuun haa gaafatin hin galchina yoo wanni rakkoo hidhaa jiraate mucaadhaaf mucayyoo galchanii erga sanii ammoo nagaan haa jiraatan bultii isaanii bultii bareedduu bultii gaarii bultii ijaaramtu rabbii isaanii haa godhu yoo waan qarqaarsaadhaa taate nuti hundi keenya irratti hirmaachuun dirqama keenya nama muslimaati yoo wanni qarqaaramu jiraate mucayyoon illee ijoollee islaamummaatti dhuftee hin qarqaarraan uummata akka rakkoon qabu kun qarqaarreen eega sanii ammoo mucayyoo yoo galteetiin jette achirratti jiru ijaaratanii nagaan haa jiraatanii akkas kanammoo laayivii jirti jettanii dubbatta laayivii kan jiru isiidhaa miti maqaa isiitiin daldalatu jira isiinu dubbatteetiin jirti natti fakkaata laayivii kan jiru booniyya jedhee lakkoofsa 8 xumuraa kan qabu sini galaa miti lakkoofsa 8 xumuraa kan qabu mucayyoodhaa miti maqaa kijibaatiin mucayyoodhaan daldalatuudhaaf jecha warroonni kijiban banatan rabbii keessan sodaadhaa ijoo kanan godhina waan gootan suni akka hundattuu jechuudha mucayyoon illeen akka hin dubbanne dhoowwa namoonni itti dhiyaatan mucaallee inshallah amma boodan hin dubbatin jenneeni jirraa hin dubbatu taane ammoo isinilleen ammoo akka ijoollee muslimaatitti sirna godhadhaa waan argitan jalan fiiginaati gadhaabadhaa mucayyoon haa galtu waan qarqaaruun dandamu yoo jiraate ammoo nuti hundi keenya waan qabnu hin qarqarraan mucaan nagaan haa jiraatu hin maraachina rabbii keessanii jedhati hin maraachina nama maraachina sini gane namni jaalala waan jedhamu kana namni jaalala waan jedhamu kana hin beeku namni sammuu ummata keenyaa keessa kan jiru bar sheekni akkamitti waan jaalalaa dubbataa kana keessa jira sheekni waan jaalachuu hin beeka sheekni nama hin mul'ifatu malee nama anillee jaaladhaadha manaatiyya Ustaz Ahmed illee jaalata sheekni hunduuni jaalata sheekni isin caalalutu jaalata isin caalalutu jaalata jalan leen qabae jala sheekoti leen qaba garu sheekoti mul'ifatu mucaan ammoo dogongoreeti gubbaa bayeeti mul'ise malee nuti leen qabne hin dhokfanna malee hin mul'ifne sinii galaa miti isa jalan hin qabne hin jiru jalani nama hundaa hin qaba sheekoti leen qaba ka sheekoti ammoo irra caalaahu garuu haadha manaatiin nama malee tabiraan jaalannu isin ammoo sammuu keessa ka jiru sheek akkamitti jaalalli qaba duriyyee malee jaalalli duriyyee qofaa miti wanni isin qabattu waan baay'ee walii galataadhaa kulli haalin mucaadhaa beekaa isin sammuu dhawwaa hubadha mucaadhaa beekaa an jaalala dhugaa sana beekuyyuu dhugaa dubbachuuf ustaaza nama rabbiin beekudha namni rabbiin hin beekne jaalala sana hin beeku sababaansa namni rabbiin hin beekne asiin galee asiin ba'a achiin seenee achiin ba'a asiin seenee achiin ba'a. Asiiti itoo haadha manaa qabuu diida keessa adeemee dubartii biraa barbaada adeemee hoteela waan biraa barbaada waa meeqa godha. Eenyu inni jaalala waan jedhamu hin beekne namni rabbitti amane garuu haadhuma manaasaa ishee alaalaa sana malee isa kan biraa waan rabbi isaaf hin eeyyamneef isumarra jira jiruuf jireenyi isaa hundi maarree sheeka caalaa kan jaalala beekus hin jiru kan sheeka caalaa dubartii jaalatus hin jiru. Akkasiimi ustaas? Wallahi maaliif jenna nuti jaalala dhugaa san jaalanne jaalala rabbiin quraana keessatti dubbate san haadha manaati yaa usuutu hidhanii amma balaa isinitti buusaanu hin dhiisu. Ana matanne socho. Laakiin haadha manaati yaa nam tokkoon beeku amma ijoollee duraan beektu malee namni beeku hin jiru. Tuyitanii jennaan bal'atu isinif bu'a anuun dhiisu. Nuti wanni isin jedhaan ijoollee namni sheekaadha baay'inni isaa jechuun namni keessattuu biyya keessatti qara'u kan miidiyaan naannessine dubartiidhaan osoo waliin argin qaraatii ofii qofa qaree erga sanii ammoo gaafa fuudhu takkatti ofii san qofa beeka takkatti ofii san irratti maraata takkatti ofii san irratti kabalee jaalata isii san malee ejjisaadha san argatu isin ammoo waan biraa keessa ooltan isinuu yuqaa ka jar inki jibdi bar jarri hundisi wallahi inki jibdi jarri hundisi wallahi ni kijibdan isin wallahi ni kijibdan akkamiti isin fakkaata akkaataa kijibdan isin timo koi meeqa keessatu mee boyeetiin jira mee natti maame sirba dhageeffate meeqatu boyee jira isin
kijib de jollete Maali sirba waytachi jambo jote mo mal jedhani isa gurbani jaamare ijjina dargitu yette jamare dasa jambo jote mo mal jedhani ka jalale sirbu so wae mal jedhasa marade mo mal jedhasa ijjina nargatu mo mal jedha mal jedhan sa Abdul mal jedhasa jarrim beek wallahi len beek ani ijarina ijjina bose mali ani boycha na qaba mal jette bar duguman bosi media rayu dufte obenni ratta magun organ jirtanisa masakin dufte bimma yafte ka boko walitu gogoyde jalala na qabe jette jalala egasani bos amma mo yo namni ada mana da fiida farsi akka wan aibi gudda wida da nage beka janna min namni sene wida gote azoyti gutun ke sanni ke jibta jalala sin qabde jirtu meka wali toba dinolta wan na asnin ufe gadda dugab sinin jeda meka to ada abba warra ufida yadetin siyade datin bula meka to hada warra da yadetin siyade datin bula hada abba warra yadetin siyade wan fi gotan to korretti namatin kolfina ufi legada cubbu legada war rabbin isinin qabun bektan war rabbin isinin qabun bektan dini galemiti isalle danga da barsisu jirtani rabbi kesini jedati ufe wanna jedati akasi rabbinki ya Ustaza asirratti yaada kana goolamne keessaa ba'uu fi inshaallah amma wanti inni godhe kun haraama ta'ee namiti kan nuti irraati dubbataa jirru silaati namni nama dura dhaabbatu tokko isumaafidha kan namoonni fakkeenyaaf namoonni akka sheekaallee wanti kun ituu keessaan ta'e ani keessaan hin godhadha malee miidiyaa kanarra hin baasu sababaansa fakkeenyaaf yookaan miidiyaa kanarra dubartii baasan ija garaagaraa jira ija namaati jira namni namatti hinaafaa hisdii garaagaraati jira akkasii miire hisdiin kun immoo dhaqatee haadhuma manaa jaallatan kana nama jalaamiidha iji kun haadhuma manaa jaallatan kana nama jalaamiidha fakkeenyaaf sihiriin karaa garaagaraa namatti hojjetamuu danda'a mee kanaan wal qabsiisaati wanta miidiyaa irratti fiduun kun miidhaan ni qabu miidhaa akkam akkamiitu jira yoo fakkeenyaaf haadha manaa ofii kana miidiyaa irratti fiduun maadha miidhaa qaba isheef wallahi waan akka malee hammati isa kana ani tillu dubbadheetiin jira jechuun kaluma kanatti dubbadhe malee dura baay'ee Facebook keessan sanillee waan hordofnee fi mucaani dogongoree jira gaafuma duraadha haadha manaa ofii eega godhatee mucayyoon silaa miidiyaa irra gabaabbachuu namni barbaachisaadha maaliif jennaan beeytanii ijji namaadha tun akka malee hamtuudha falfala guddaatu jira ijji nama mujarrada ijji nama laalutiin ijji namaadha kun wannaadha hisdiidha jechuun waan nyoodhatu keessa seen kanaaf nabi rabbiidha alayhi salatu wassalam waan jaalatu tokko yoo nam tokko arge maasha Allah hajiru jira maaliif jennaan ijji nama hundaadha kuni qooda qabdi waan asaru irratti jechuudha kanaaf namni daa'imman ufii sin gorsan ijoollee keenya daa'imman keessan haadha manaa keessan miidiyaa irra fiddanii hin mul'isina daa'imman keessan haadha manaa keessan miidiyaa irra fidina sini galaa mitisa irra fidina irraa fageessa hamma dandeessanii rabbiin kiyya sinaa eeguuti akkas godha inni ammoo dhugaadha khata'eetiin jira dogongoree jira haa dogongoru garuu namni gorsuudha qaba silaa itti dhiyaatee akkana jedheetiin gorsuu qaba malee itti gadi cehee maal jedhee akkasitti wanna jechuun gaariidhaa miti yoo rabbiidha inshaallahu ta'ala rabbiin kenna wanna haa jedhu maaliif jenna ijji namaa tuni alfala qabdi ijoollee keessan haadha manaa keessan miidiyaa irratti hin dhiyeessina sini galaa miti isa akkasi rabbiin barakaa sinii godhuti inshaallah Ayye kaydiidha inshaallah galatooma jazakumullah khairan du'aayi godhaa isaaniifis akka rabbi yeroo gabaabduu keessatti walitti isaan qabee jireenya gaarii jiraatan inshaallah mee du'aayi godhaafi nama rabbi irraati wannee dhumbee kan inshaallah inta murraayyee rabbiin dafeetii rabbiin jala lamaan illee walitti haa qabu amiin rabbiin dafeetii walitti haa qabu jara hundaahu bultii bareedduu rabbi isaanii ijaaree isaanillee duroomsee amma samurakkina guutuu keessaa baasee kan namni itti kolfuudhaa miti warra namatti kolfuullee miti warra sadarkaadhaan guddatu rabbi sanaa taasisu warra oltu rabbi sana haa godhu jara lamaanuu warra diinaalleen ol fuudhamu warra duniyaatti illee ol fuudhamu rabbi sana
naa taa'isu. Ijoollee lamaanuyyuu ijoollee baratteellee bakkallee geettee ilmaan horteellee bultii bareedduu keessa jiran rabbi isaan haa godhu. Bultii bareedduu jalatti rabbiin haa ijaaru. Bultii bareedduu wahii keessa rabbi isaan haa jiraachisu. Bultii bareedduu keessa rabbiin isaan haa jiraachisu.